Zakkanti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Kallattiin gara oduu ijoottan Dubiyya keessaan deetaan ministeera nagaa duraanii kan turan obbo Taayyee Danda'a kaleessa oolmaa mana murteerraa erga mana jireenya isaanii galan booda irra deebiin si'a lammaffaaf poolisii federaalaan to'annoo seera jala oolanii gara mana hidhaatti galgala naannoo sa'a tokko haga lama gidduutti geeffamu isaanii odeeffannoo miidiyaalee irraa tamsaasa'u ni ifoomsa. Kun akkuma jiru ta'ee sababa fuula Facebook isaanii irratti erga muummichi ministeera Itoophiyaa waliin wal qabate qeeqa kattabanii hidhamuu isaanii yeroo garaagaraa gaafiif deebii miidiyaalee garaagaraa irra dhiyaachaa dubbachuu isaanii ni yaadatama. Dabalataanis obbo Taayyeen sirna bulchiinsa TPLF irratti qabsoo fi falmii godhaniin hidhaa fi daraaraan adda addaa mana hidhoota garaagara keessaa akka isaan irra ga'e kan yaadatamudha. Dhumarratti saatii warraa obbo Taayyee Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo akka televiziyoonii OMN himanitti abbaa mana isaanii obbo Taayyee hidhamuun isaanii guutuu maatii keenya akka jeeqee fi taateen ta'ame ijoollee akka bochise dubbatanii jiru. Biyya alaatiin ministeerri fayyaa naannoo Gaazaa kan garee Hamaas jala jiru akka beeksisetti namoonni 27 rasaasa waraana Israa'el irra dhuka'een bakka nyaanni gargaarsa raabsamaa ture irratti ajjeefamaniiru. Weerarri kun kibba Gaazaa keessatti bakka uummanni nyaata gargaarsaa fudhachuuf walitti qabamee turetti raawwatame. Kunis guyyaa lammataaf weerara lubbuu hedduu galaafatee ta'uun ibsameera. Kun akkuma jiru ta'ee weerara kana hordofuun yaaddoon gargaarsa namoomaa fi haalli nageenya wal qabatu sadarkaa cimaatti ga'eera jedha gabaasichi. Mootummaan Israa'el immoo dhimma kana irratti deebii kennuurraa of qusatee jira. Gabaasni kan Reutersiti. Uummanni Kooriyaa kibbaa filannoo pireezidantummaa rifachiisaa gaggeessaa jira. Erga pireezidantiin duraanii hojiirraa ari'amee booda filannichi gareewwan siyaasaa lameen gurguddoo gidduutti adeemsifamaa jira. Gareen tokko dimokiraatawaa yoo ta'u kan biraa ammoo mormitoota koonzervaatiividha. Biizinasiin ministeerri indaastirii olaanaa Teeslaa Indiyaa keessatti konkolaataa oomishuu fedhiin qabu jedhe. Teeslaa dhaabbata konkolaataa elektirikaa kan Elon Musk dhuunfate akka ibsa mootummaa Indiyaa ibseetti Indiyaa keessatti konkolaataa oomishuu fedhiin qabu jedhe. Ibsi kun yeroo mootummaa Indiyaa tarsiimoo haaraa oomisha konkolaataa elektirikaa biyya keessa jajjabeessuu baasu waliin wal qabatee dhufe. Teeslaa garuu gara Indiyaa seenuuf carraaqqii taasisaa jiraatus yeroo ammaa keessa oomisha biyya keessaa gaggeessu irratti xiyyeeffannoon kennine fakkaata. Gabaasni kan BBCti. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.